shamarroonni biyya Arabaa haaraa taatanii dhuftanii akkam jirtu nagaa waaqayyo bakka jirtan hundumatti isiniif haa baay'atu hundumti keessanuu egaa viidiyoon koo har'aa shamarran haaraa taatanii biyya Arabaa dhufaa jirtan ijoollonni reefu dhuftan kan dura hojjetan hin beekne warri afaan hin beekne akkasumallee viidiyoo kanarraa waa tokko hubattu jedheeni hojjedhe mucaan duraa maachi fuulduratti argitan suni viidiyoo ishee keemikaalota amma asirratti argaa jirtan kana mana Arabaa kam keessaayyuu bakki dhabamee jira jedhee hin yaadu እንደውም biraayyuu dabalataan jiraachuu danda'a jechuu barbaadeenina mucaan kuni keemikaalota kana walitti mammaktee ittiin mana as addaateetidha kan duute jechuudha Afrikaa bu'uudha mucaan amma asirratti argisiise suni duutee jirti hin dhugdee jedhaniidha madaamii ishee kan dubbatanii hin dhugdee malee ittiin as addaatu miti jedhaniiti kan dubbatanii baay'ee tokko nama gaddisiisa. Maal jechuu barbaadeen ijoolleen keenya mana Araboota dhuftan haaraa taatanii keemikaalonni kuni guutumaan guututti mana Arabootaatii hin dhabamu ni jira. Kanaaf maal gochuu qabdu madaamiin keessan gaafa haaraa taatanii dhuftan akkaataa ittiin isheen sin ajajju akkaataa isheen torban tokkoof yookaan torban lamaaf ittiin hojii sin barsiistu bakka waan hin jirredha hin beekamaadha. Kanaafi akkaataa isheen sin agarsiistu deemuu hin qabdan akkaataa isheen itti sin barsiistu hojjechuu hin qabdan hanga gaafa waraqaa siniif hojjechiistutti haa ta'u hojjedha. Sana booda garuu betalay keemikaalota asirra jiran kana tokkoodhuma isaa walitti maktanii itti hin atsadda'ina waliin qaqqaltanii hin atsadda'ina. Lammataa immoo ijoolleen keezii dhukkuba adda addaa dhukkuba laphee fi mana qabdan dursaatumaa itti hima. Akkuma fe'etti haa bartuuti itti himuuf yaalii godhaa ijoollonni baay'een maaliif keemikaalli kuni wanta salphaa miti keemikaalonni asirratti argitan kuni bexaam itti keemikaala akka kabbadu betalay filaash kan jedhan suni jedhi kilooriksii kana jedhi bexaam itti keemikaala ulfaatudha. Kanaaf ijoolleen keenya xinqaaqee godhaa of eeggannoo guddaa godhaa. Akka isheen ijoolleen hojjettoonni biraa mana keessa jiraatanii yeroo dhuftan isin barsiisan እንደውም እድለኛ ወጣላ isin sababni isaa biyaas isaanis sarratanya akka keessanii waan ta'aniif isin ifazzananii hanga tokko naka godhanii akkuma ofii isaaniitti isinitti of hojjetanitti isin barsiisuu danda'u. Garuu ijoollonni madaamiin isinitti argisiistu waanuma hundumayyuu akkuma isheen gaafa jalqaba dhuftu sitti argisiiste sanatti waggaa lamaan hojjedha akkuma isheen natti argisiistetti jettee daandii isheen si qabachiistee qabattee qajeellaa waggaa lama dhiisii ji'a lama keessatti wanta ta'e taatee galta wanta tokko ishee dhabdee galta. Kanaaf bakka wantoota amma asirra jiran kanan akka filaashii kan akka kilooriksii kan maal kana edda as addaatee baatee edda tsiditti gootee qulqulleessitee baatee booda cillim godhiisitti naqiitti deemi. Achi dhaabbattee ganaa waa meeqa keetti of nulatiin dhaabbattee kanaaf of eeggannoo guddaa taasisaa of eeggannoo cimaa taasisaa isiniin jechuun barbaada. Sababni isaa baay'ee tokko nama miidha baay'ee tokko keemikaala bakka keemikaala ijoollee meeqatu jiru amma ijoollee meeqatu jiru ijoolleen ija isaanii sababa kanaatti miidhaman ijoolleen dhukkuboota adda addaatiif sababa keemikaalota kanaatiif saaxilaman ijoollee xuxuriin isaanii hanga kana hin jedhamnedha dhugaa dubbachuudhaaf isiniin jechuun barbaada. Yoo isiniif danda'ame achuma haata taa'uutii warreen kunoo qalalli jedhanii shittaa qaqqaban saamunoonni noormaaliin jiru isaanuma isaanii qofa fayyadama. Sababni isaa kuni kan akka filaashii kan akka kilooriksii kuni kabbaadidha. Kilooriksii mi'uma dhiquudhaaf illee gaafa amma ijoolleen baay'een harka keenyaaf jenna harka keenyaaf qoonya gisee baay'ee nuti harka keenya isatti miiccinu sana malee gara biraa keenya eessa keenya akka nu miidhu wanti nuti beeknu hin jiru. Wanti nuti waanuma tokkollee beeknu hin jiru. Sababni isaa wanti sun itti fayyadamnee ittiin qulqulleessinee gaafa kaanee jennu dhufee tinfaashiin isaa nutti gala. Tinfaashiin isaa gaafa nutti galuu deemu dhukkuboota adda addaatiif nu miidha keessa keenyallee jechuudha. Dhukkuboota garaagaraatiif nu saaxila jechuudha. Kanaaf of eeggannoo guddaa gochuu qabna. Nuti of eegnu malee waaqayyoon gaditti nuti of eegnu malee
namni isaan wanti nuuf dhimmaniif hin jiru. Amma mucayyoo achirratti argitan kanaatiin sababa kanaatiin duute hin dhugdee jedhaniitidha madaamonni ishee kan dubbatan jechuudha. Akkamittiin namni kilooriksii dhugaa? Akkamittiin namni qoricha kana dhugaa osoo jaallaluu? Ittiin qulqulleessuudhaaf iyyuu giddii waan goonu dhabneeti. Innaa warri ijoolleen qodaa ittiin dhiqxanis xinneessaati bakka maaliif baay'ateedhaaf miti. Xinneessaati kilooriksii warri itti fayyadamtan yaa dirqamadha waan ta'eef nafu waan ta'eef xinneessaati itti fayyadamu yaalaa of eeggannoo godha. Ijoollonni baay'een bakka akkaataadhuma madaamiin isaanii itti argisiisteen daandiidhuma isheen faggaate ta'u fagaffagdee wanta qulqulleeffamuu hin qabne qulqulleessitee si agarsiiste kan duratti gurraachessite har'uma kanannaa si argite addeessuu barbaadee akkaataa isheen sitti argisiistu natis akkasumatti waggaa lama fagaffaga jennaan deemtee miti batamteetu mana kee garuu hin dandeessu. Hin galtu bakka fayyaa keessa hin galtu nagaa sin argattu bakka hin yaadamu. Annaa maal gochuu qabda hanga waraqaa keessiif hojjechiisanitti eeshaa ta'u akkuma ta'etti hojjedhu. Gaafa isaan waraqaa keessiif hojjechiisu kan garuu saamunoota ittiin haxaddaatullee maraxiiti. Bakka maaliif isaan maal fedhama feete sa'aatii 24 maaliif ati fuuldura isaanii kaatteen hojjetin sa'aatii 24 maaliif ati dhaabattee fagaffagi bakka sarratanyaadhaati bakka. Gaafa ati dhukkubsatte gadi baasaniit geessanii yoo tolan biiroodhaan iyyuu si ga'u gaafa ati dadhabde jechuudha. Gaafa ati waan tokko taate yoo tolan biiroo iyyuu si geessu. Yoo barbaadan gadi baasanii alatti si gatu. Si gatanii sarratanyaa biraa fidatu isaan. Kanaaf nuti of eegnu malee abbaan iyyuu malee ormi namaan dirmatu jedha Oromoon. Abbaan iyyuu malee ormi namaan birmatudha Oromoon akka sanaa nuti of eegnu malee Waaqayyoon gaditti nuti of eeggannoo guddaa gochuun dirqama keenyadha. Isiniin jedha huddochee viidiyoon kun yoo isin bira ga'e ilaalaa waan irraati baradhaa wantoota sirra jiran kana akkaataa itti fayyadamuu qabda sirriitti xinqaaqee guddaadhaan itti fayyadamaa isiniin jedha. Warroonni chaayinaalii kootiif maatiin taane sabskiraayib gochuudhaan maatiinaaf ta'a akkasuma viidiyoon laayik sheer illee gochuu akka hin daganne isiniin jechuu barbaada. Galatoomaa ulfaadhaa isiniin jaalladha.